Gaaffii الله تبارك الله. عفوا سلكي كان اسمع خاين انغا سغنتا جري اسي فطنت يدين سلكي كان بكبروتي اي سارت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد حواسك إنك كبجم في كالي هندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا هندي كيسانو. إسنين جدا بغا جراتن بغا نغيتاتن بغا فياتاتن بغا ربين yeroo kanaan gahee nagayaan bulchee yeroo kanaan gahee waliin nu naannesse alhamdulillah. Galata rabbii keenya. Eega siifuu eega galata rabbii keenyaa galchineefu kallattumaan inshaallah gara darsii keenyaati kan nuti dabarru. Gara darsii keenyaa dabarra darsii safiinatun najaa. Darsii safiinatun najaa waan irraa barane ni yaadattani guyyaatti aanu guyyaan illee gidduu ture fakkaata gaa'ii guyyaa sadii kana. Eshi darsumaa kallattumaan inshaallah gara darsii itti aanutti isin dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم. ايغلتي مكا يا يفهم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايغلتي مكا ربيتي برنوني غيارا سفينة النجاة. واي awwaalcha nama du'e irra jira jechuudha. Barnoota safiinatu najaa jedhaniin. Faslun haadha faslun kun adda baasaadha. Fi dafnil mayyiti awwaalcha gartee mayitaadha keessannuu kaamaadha jedhaniini. Awwaalcha mayitaadha keessannuu kaamaadha jedhega. Dheengaddaa waa'ee maaliitti kan nuti baranne nama salaatul janaazaa raffaa hogguu salaatan takbiiraa duraa keessa maal akka jedhan lamaffaa sadaffaa akkas jechuudha. Kaarraa'oo irra xiqqaa dafnul waa'ee gartee mallee awwaalchaati. Aqallu dafni irra xiqqaan awwaalchaa irra xiqqaan nama du'e awwaaluudha. Hufratun boolloo wayiiti taktumuu kan dhoksitu raahiyatahuu foolii isaa gartee mallee kan dhoksitu jedhan. Kanuma foolii isaa gartee mallee ajaa'ina irraa dhoksitu. Taktumu kan dhoksitu raahiyatahuu foolii isaa gartee mallee akkuma fooliin isaa najoomne namni du'e kun ni ajaa'idhan. Allahu akbar. Anumaaf si amma waa babbareeffate tottolfate waa dibatee urgeeffatee deemu kanaati togguu du'ee gartee mallee ni ajaa dafaa qabriidhaan gahaa jedhama. Allahu akbar. Irra xiqqaan awwaalchaa hufratun boolla taktumu kan dhoksitu raahiyatahuu foolee isaa kan dhoksitu jedhan shurufkaasaa akka namatti najoomne. Wataarusuu ammas kan isa hedduu minasibaayi bineensarraa akka bineensisan nyaanni. Namni kun soogidda ni mi'aawa. Bineensi adda adda nyaachuuf barbaada jechuudha. Akka bineensi nyaanne kanuma bineensarraa hedduu fi hangana gaffaqaatan hangana ol fagaataan qabu jechuudha. Irra xiqqaansa hanguma bineensarraa isa eeguu fi hanga foolii isaa gartee mallee dhokatu ta'uudha irra xiqqaan awwaalchaa. Wa akmaluhu guutuun awwaalchaa immoo qaamatu bastatun. Qaamatun dhaabbina tokkoo fi wabastatun harka ol dheeressuu tokkoo jedhe. Qabrii keessa gad dhaabbattee hanga fayyaa keetii ga'e ka'ee ammas harka ol dheeressite hanga ati harka ol dheeressite ammas hanga harka keetii ga'u tokkotti jedhaniini ol dheerachuu qaba jedhan. Yoommoo sirriitti qonni hawwaalla yoommoo jenne guutuunsa. Wayuudahu ammas kaa'uudha qabda
Khadduhu jechuun mallaa isaa mallaa jedhanii yookaan immoo maddii jedhanii bakka gariitti maddii jedhanii bakka garii mallaa jedhanii gara gaalee gamanaa kana yookaan immoo dhonfoora jedhan. Ayyee mallaasaa yookaan immoo dhonfoora isaa kaawuu qabda. Ala turaabii jechuun biyyoorraa kaawuu qabda. Gara moggaasaa gara kana jechuudha. Gara namni harka mataa jala kaa'atamu sana. Ayyee biyyoorra kaa'uu qabda jechuudha. Bakka sana qullaa gootee tiraaziin isaa biyyoo dhagaa Allahu akbar. Asii tiraazii meeqa walirra kaa'ata? Yaa Rabbi kaatimaa nu tolchi. Wayajibu dirqama taha. Tawjiihuhu jechuun isa garagalchuun nama du'e kana garagalchuun dirqama taha. Ilal qiblati gara qiblaatti garagalchuun dirqama taha. Qabrii keessatti gara qiblaatti garagalchite kaa'uu qabda jedhanii. Faslun haza faslun kun adda baasaadha. Fiimaa yumbashu lahul mayyitu. Sababii gartee yumbashu sababii baafamuuf lahu jechuun gartee mallee almayyitu. Baafamiinsa kanaaf almayitu mayitaan gartee sababii mayitaan isaaf baafamu keessan nuu kaa'amaadha jedhe. Sababa isaaf baafamu almayitu mayitaan sababa eega awwaalame awwaalcha sanirraa sababa maaliitiif qabrii keessa namni baafamuu qabaa waan jedhu laalla. Yumbashu jechuun namni ni baafama. Almayitu jechuun mayitaan gartee ni baafama. Yookaan immoo yumbashu jechuun qabriin ni banama jechuudha. Yumbashu qabriin sun ni banama. Almayitu yumbashu almayitu ni banama. Almayitu nama du'e sanarraa gartee qabriin eega awwaalamee biyyoon itti deeffame irraa ni banamaa jedhe. Liarbaikisali waa afuriif jecha tokko lilgusli jechuun osoon dhiqiyyoo qabrii keessa kaayame. Inni tokkoffaa lilgusli osoon dhiqiyyoo qabrii keessa kaayame ta'e izaalam yatagayyar yoo ammallee fooleen isaa hin jijjiiramin baaftee dhixxee deebisuu dandeessa. Tokko walitawjiihi ilal qiblati yoo duraan isa garagalchi walitawjiihi isa garagalchuuf ilal qiblati gara qiblaatti du'aa san mayitaa san garagalchuudhaaf yoo duraan garagalchin gara qiblaatti qabrii bantee gara qiblaatti garagalchuu qabdaa jedhaniini. Walil maali ammas immoo qabeenya guddaa wayiiti. Izaa dufina hogguu howwaalame qabeenyi sun maahu jechuun mayitaa sanii wajjin mayitaa sanaa wajjin du'aa sanaa wajjin yoo qabeenyi howwaalame jedhe nama du'e wajjin qabeenyi howwaalame warqii wayoonni bareedaa wayoo wajjin howwaalame qabriin baname warqichi fuudhame qabeenyi miskiinaa agartee mallee kennama jechuudha. Qabeenyi wanni israafa godhamuuf hin jiru jechuudha gaayii. Ayyee san booda immoo qabriin sun deebifama. Inni arfaffaa immoo walil maraatu jechuun immoo dubartiidha. Izaa dufina dubartiin sun hogguu howwaalamte. Janiinuhaa jechuun haala garaadhaa qabduun. Walil maraati ammas immoo gartee mallee gaa shamaraa fi izaa dufina hogguuniif howwaalamte. Janiinuhaa jechuun haala garaadhaa qabduun haala ulfataa ta'een maahaa haala ulfisiisu sunuyyumaa haysiidhaa waliin jiruun garaasii keessa wa'amkanat yoo mijjaawe hayaatuhu ilmoon sun ni jiraatti yoo mijjaawe baafamuu qaba. Haaluma amma dahuudhaa kaatuun iyyi haala garaadhaa qabduun haala dahuudhaa kaatuun aati ilmoo kun akka hin taane taate duuti. Nama dahuudhaa kareef gartee mallee dahuudhaa ka'u. Gaafa kana gartee mallee ilmoon sun garaa keessa sochootee jiraachuun si ni mala jedhamee yoo yaadame qabriin sun banamee garaasi opereeshin godhamee ilmoon sun keessaa fuudhamee ka'ee isin immoo gartee mallee qabrii keessa dhiifama jedhanii ni gahii. Waa arfan kanaaf qabriin banama jedhan. Qabriin waa arfan kanaaf gartee mallee banama. Barnoonni keenya guyyaa irraa asumarratti gartee mallee kan asumarratti dhaaba jechuudha. Waa lama kan nuti baranne tokko aqallii howwaalchaa fi irra guutuu howwaalchaa mata duree akka gadi hin dhiibne. Aqallii howwaalchaa, xiqqaa howwaalchaa, guddaa howwaalchaa. Xiqqaan howwaalchaa meeqa?
guutuun isaa oo meeqaa kana baranne. Lama qabriin maaliif banama? Waa meeqaaf qabriin yeroo namni du'e mayitaa sanirraa qabriin waa meeqaaf banama? Waa meeqeen? Waa afuriif qabriin banama jenne. Irra xiqqaan awwaalchaa oo maal jenne? Irra xiqqaan awwaalchaa irra xiqqaan awwaalchaa boolla wahiiti kan foolii isaa dhoysituu fi foolii isaa dhoysitu bineensarraa hedduu. Guutuun isaa hoo dhaabbina tokkoo fi harka ol dheeressuu tokko akka gizee deebiftan hogguu isin gaafatamu isin dhimneefanii. Ammas immoo qibla garagalchuu maddii isaa biyyootti gartee mallee aansuu jennee tiingaa kan qaraane. Asmattiin barakallahu fiikum. Wanni ifa isiniin taane yoo jiraate akkas yookaan immoo barnoota asfatti. Mee sagaleen kun ni jira? Laakii godhame. Sagaleen kun ni jiraame? ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا يهدي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله حاجة کو تو کولا مامی لکائے وہیں فتامی حاجة کو تو کولا مامی لکائے وہیں فتامی یا بیکا سرام بیکامی افدت سمانے گامی یا بیکا سرام بیکامی افدت سمانے گامی وای 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 یا ربی حقا سکدونی بویا ملین تبدو یا رحمان حقا سکدونی بویا ملین تبدو ulaakee duraanan kaasiin hangaawwan barbaade ergadhu ulaakee duraanan kaasiin hangaawwan barbaade ergadhu xayyaara makkaa madiinaa qulfiisi haa kaafachiisu xayyaara makkaa madiinaa qulfiisi haa kaafachiisu hagamma duraa lafaatee aarasi haa baafachiisu hagamma duraa lafaatee aarasi haa baafachiisu. Aara baafadhaa rabbi isinii jedha biiznillaahi ilkariimii haajaa keessa yaada keessa muraada keessa rabbi isinii haa guutu niyyaa keessa marasaa rabbi isinii haa guutu waan barbaaddanii walgahuu qooda keessa rabbi isinii haa taa'isu waan barbaaddanii walgahuu qooda rabbi isinii haa taa'isu haajaa keessa marasaa rabbi isinii haa baasu waa yaaddanii walgahuu qooda keessa rabbi isinii haa taasisu yaa aziizu yaa gafuru yaa rabbi aamin waan isin niyyattan niyyaa keessa rabbi isinii haa guutu namni dhukkubaan bakka kana ol seente fayyaadhaan rabbi si haa galchu namni yaaddoodhaan bakka kana ol seente furmaata bareedduudhaan rabbi si haa galchu yaa aziizu yaa gafuru yaa rabbi aamin warra kaatimaa tole rabbi nu haa taasise warra kaatimaa tole rabbi nu haa taasise cinqaa qabritti san rabbi nuuf haa laaffisu cinqaan qabrii jabduudha cinqaan qabrii jabduudha warra rahma laaffiseef rabbi nu haa taasisu numa dukkanoofti laadii yeruma gassiinsisanii numa dukkanoofti laadii yeruma gassiinsisanii jarreen su'aalaa dhufanii kaasanii si teessisanii yaa rahmaan afaan nu kaa'ii jawaaba waan deebisanii yaa aziiz afaan nu kaa'ii jawaaba waan deebisanii caalaan jannataa firdoosii caalaan jannataa firdoosii caalaan jannataa firdoosii caalaan jannataa firdoosii laalaan azaabaa jabaadhaa yaa rabbi najaa nu baasi ibiddi kan kee jabaadhaa yaa rabbi najaa nu baasi bo rabbi najaa nu haa baasu rabbi najaa nu haa baasu rabbi najaa nu haa baasu rabbi najaa nu haa baasu
cinka kabri naja nu abas cinka ibidda jahannam naja rabbi nu abas cinka kabri da naja rabbi nu abas ya azizu ya gafuru amin ya sattaru ya jabbaru ya rabbi amin ya iza arada an yaqula lahu kun fayakun ya rabbi amin cinka kabri da naja rabbi nu abas cinka ibidda jahannam naja rabbi nu abas ol fuudhee ka'e rabbi gannuun deebisin warra kaatimaa tole rabbi nu haa taa'is namni ummiin kee gandaa kiraa jirtu rabbi araaramuuf namni aabboon kee gandaa kiraa jiran rabbi araaramuuf namni aaliin keechi jiran rabbi araaramuuf yaa rabbi araaramiifi kaaliqa araaramiifi yaa rabbi araaramiifi kaaliqa araaramiifi gabrootan deeman sanaafi ulaa jannataa baniifi gabroottan deeman sanaafi ulaa jannataa baniifi gabroottan deeman sanaafi ulaa jannataa baniifi ulaa jannataa rabbi haa banuuf rawdatan min riyaadil janna rabbi nuuf haa kaa'u rawdatan min riyaadil janna rabbi nuuf haa kaa'u caffee caffee jannataa irraa ta'e keessa rabbi nuuf haa kaa'u caffee caffee jannataa irraa ta'e keessa rabbi nuuf haa kaa'u jiruu jireenya kan kee rabbi si haa bareechu jiruu jireenya kee ilmiidha rabbi si haa bareechu biyya baatee jirta nagaan biyya kee rabbi si haa galchu nagaadhaan maatii kee rabbi si haa galchu sheeka keenya nagaadhaan rabbi nu haa deebis shee naasiriin nagaadhaan rabbi nu haa deebis umrii isaanii keessa barakaa rabbi nuuf haa kaa'u ulamaa'ii keenya wal jaallachuu qooda rabbi nu haa taa'is ulamaa'in tokko nuu ta'u wal jaallachuu waliin deemu waliin tokkoomuu taate yaa rabbati nuu jedhe nuti immoo foon ulamaa'ii nyaachuu rabbi najaa nu haa baasu ulamaa'ii xunnee abaaramuu salphachuurra ulamaa'ii xunnee akiraaf duniyaa salphachuu rabbi najaa nu haa baasu ulamaa'ii keenya rabbi umrii nuuf dheeres aalimman keenya rabbi umrii nuuf dheeres sheeka keenya shi'a waliin rabbi nuuf fayyis sheeka keenya shi'a walii yaa rabbi nuuf fayyis yaa rabbii kiyya yaa rabbii kiyya yaa rabbi nabiyyallaa ayyuubi fayyiftee jettee yaa rabbii kiyya ni dandeessaa yaa rahmaanu kiyya shi'awwaloo keenya nuuf fayyisi nagaa yaa rabbi nutti deebis isaaniin hanga fi dhukkubsataa mara rabbi nuuf fayyis cinqamaa mara rabbi nuuf fayyis yaa rabbii keenya nama hospitaala garaa garaa keessa jiru rabbi nuuf fayyis isinillee ka dhukkubsattanii jirtan rabbis naa fayyisu du'a dingataa rabbi najaa nu haa baasu du'a mabiraatiidha rabbi najaa nu haa baasu du'a konkolaataadhaa najaa rabbi nu haa baasu du'a konkolaataadhaa najaa rabbi nu haa baasu yaa aziizu yaa gafuru yaa rabbi aamin gabbaanii bakkeetti hafu rabbi najaa nu haa baasu gabbaanii bakkeetti hafu najaa rabbi nu haa baasu yaa aziizu yaa gafuru yaa rabbi aamin yaa sattaaru yaa jabbaaru yaa rabbi aamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم صل بارك الله فيكم حياكم الله أنا كان دبتي في كان كدتي في كان كره إخلاص لوجه الله الواحد القهار ربنا فتايسو إذن كرجي فتي في أكثم اللي آمين جد إخلاص لوجه الله الواحد القهار نما هو برو قد صار شرحمانتي ولينتاه ربنا هاتايسو بدي كنيا أنا في سن اللي ربنا رنو فاترو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم والله أعلم بما
تكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.